Akkam jirtu har'a seenaa dhugumaa farda adii zinaarii isaa 3 jedhamee gooticha faarfamee seenaa Fiitaawuraarii dhugumaa jaldeessoo isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura jechuun affeerraa keenya ana qopheessaa fi dhiyeessaa Beekii Kaffiyaaloo. Fiitaawuraarii dhugumaa jaldeessoo abbaa isaa obbo Jaldeessoo Namee fi haadha isaa adde Dambalee Baaroo irraa bara 1863 godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu Qe'aamusiitti dhalate. Dhugumaan umurii isaa dargaggummaa irraa kaasee nageenya naannoo eeguu irratti tattaaffii cimaa taasisaa ture. Yeroo rakkoo fi jeequmsi siyaasaa Oromiyaa keessatti babal'achaa jirutti gara Naqqamteetti godaane. Erga Naqqamtee ga'een booda nama lama kanneen dhugumaa dura Limmuu irraa gara Naqqamteetti dhufan Fiitaawuraarii Aboosee fi Fiitaawuraarii Kitii irraa simannaa argate. Isaanis dhugumaan akka Dajjaash Kumsaa Morodaa bulchaa Leeqaa Naqqamtee waliin wal baruuf carraa uumaniif. Kumsaan fedhii fi dandeettii dhugumaa eega ilaalee booda eegdota addaa keessatti bakka guddaa isaaf kenne. Erga dhugumaan tajaajila eegdummaatti ramadamee booda Dajjaash Kumsaa waliin marii fi qunnamtii gochuu eegale. Dajjaash Kumsaan dhugumaan rakkoo naannolee akka tasgabbeessuuf gara naannolee garaagaraatti erguu eegaleen. Dhugumaanis rakkoolee garaagaraa tasgabbeessee dhufe. Dhugumaan loltoota isaa fudhatee gara Gimbiitti duule. Achittis lola cimaa eega gaggeessee booda deeggarsa uummataa fi qophii cimaa humna waraanaa isaatiin injifannoo galmeessuu danda'e. Injifannoonni galmeessettis Dajjaash Kumsaa gammaduun Giraazmaach yookaan ajajaa waraanaa xiqqaa itti kenne. Kana malees dhugumaan waraana Itoophiyaa fi Xaaliyaan gidduutti bara 1935 gaggeeffame keessatti akka hirmaate biiroo aadaa fi turizimii Limmuu ibsee ture. Dajjaash Habtamaariyaamii fi hooggantoonni isaa olaanoon dhugumaa ajajaa loltoota Leeqaa Naqqamtee godhanii muudanii. Kanarraan kan keessa maqaa Fiitaawuraarii jedhamu isaaf kennan. Fiitaawuraarii dhugumaan loltoota Leeqaa Naqqamtee fudhatee gara Finfinneetti deeme. Eega Finfinnee ga'een booda waraana isaa waraana Raas Immiruu waliin walitti make. Fiitaawuraarii dhugumaa fi waraanni Itoophiyaa waliin ta'uun adda waraanaa Maacoo keessatti ji'a Eebilaa bara 1936 keessa waraana cimaa taasisan. Haa ta'u malee humni waraanaa isaanii xiqqaa waan ta'eef injifannoo galmeessuu hin dandeenye ture. Fiitaawuraarii dhugumaa fi waraanni lubbuun hafan gara biyya isaaniitti deebi'an. Kanarraan kan keessa mootiin Hayilasillaasee gara biyya Ingilaanditti baqate. Biyyaa ba'uu isaatiin booda nageenyi fi seerri biyya keessaa baduu jalqabe. Baahiruu Zoodee akka jedhetti bara 1936 eega mootiin biyyaa ba'ee booda guyyaa 3 Finfinneen okkora guddaa keessa akka turte dubbatee ture. Eegasii booda Xaaliyaanonni namoota dandeettii qaban filachuun muuduu jalqabanii. Maarree namoota filataman keessaa Fiitaawuraarii dhugumaan nama tokko ture. Fiitaawuraarii dhugumaa gara godina Wallagga Lixaa Gimbiitti muudanii. Akkasumas Fiitaawuraarii Aboosee immoo gara Limmuutti muudan. Haa ta'u malee inni garuu gara Limmuu deemuu dide. Kanarraan kan keessa dhugumaa gara Limmuutti, Aboosee immoo gara Gimbiitti muudanii. Dhugumaan Limmuu fi naannolee akka Haroo Limmuu, Giddaa, Hiramuu, Eebantuu fi Amuruu akka bulchuuf muudame. Fiitaawuraarii dhugumaa erga muudamee booda biyya dhaloota isaatti deebi'uun bulchuu eegale. Kaayyoo isaa keessaa baay'ee barbaachisaa kan ture tokko Oromoo Limmuu sirna nafxanyaa jalaa bilisa baasuu ture. Dhugumaan mala garaagaraa fayyadamuun sirna bulchiinsa nafxanyaa Xaaliyaan balleessuuf sochii jalqabe. Sirna nafxanyaa naannoo irraa karaa qindaa'aa fi qabatamaa ta'een ofirra darbate. Xumura irrattis Xaaliyaanonni Limmuu fi naannolee Oromiyaa hundarraa baqatanii badanii. Kanarraan kan keessa faaruu gootummaa isaaf taphatanii turan. Dhirsa akkaamee beetu itti aggaamee hin deebisu. Dhugumaa farda adii zinaarii isaa 3 lama jalaa baatu yoo dhumetti laatu. Gootammoo deessanii jimmaa gadi keetii jirmaan gadi reebi jechuun faarsaa turanii. Gabaabumatti faaruun kun gootummaa fi murannoo inni diina isaa duratti qabu kan agarsiisudha. Biyyaa ba'uu Xaaliyaaniin booda bara 1941 mootiin Hayilasillaasee gargaarsa Biriiteeniin biyyatti deebi'ee aangoo fudhate. Kana boodas namoota mootummaa Xaaliyaan wajjin hojjechaa ture irratti duula eegale. Kanarraan kan keessa ajajaa waraanaa Dajjaash Abbaa Booqaa dhugumaa irratti erge. Dhugumaanis kana diduun lole. Haa ta'u malee humni waraanaa dhugumaa xiqqaa waan ta'eef qabamee gara Finfinnee geeffame. Eega Finfinnee ga'een booda yakka Xaaliyaan wajjin hojjechuun abbaa biyyummaa salphisuudha jedhamuun himatame. Kanarraan kan keessa murtoon du'aatti murtaa'e. Kanarraan kan ka'e Raas Immiruu fi dubartoonni mootummaa keessa hojjetan dhimmicha mootummaa bira geessuun lubbuu isaa oolchaniif. Erga murtoon du'aa irraa kaafamee booda mana hidhaatii gallakkifamee gara Limmuutti deebi'e. Limmuutti deebi'ee bara 1951 boqochuu danda'ee jira.
Suurri kunis bakka awwaalcha isaati. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo keenya itti aanuun seenaa Oromiyaa irraa Itoophiyaatti, Itoophiyaa irraa Afrikaatti, Afrikaa irraa immoo addunyaatti ol guddisnee isin biraan gahuuf karoorfannee jirra. Maarree isinis kanarratti yaada qabdan koomentii irra nuuf kaa'aa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraan wal agarrutti nagaatti.